Ashama harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaa akkuma beekamu an Oroobdii Kush dhufeen jira. Egaa waa xiqqoon isiniif qabadhee dhufe. Egaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin hafu. Tokkoffaa irratti ijoollee keenya galatooma guddaa galatooma wal gargaaruudhaan wal bira dhaabbachuudhaan chaanaala walii subscribe like gochuun yeroo warreen viidiyoo gadhiisan illee jala deemtanii koomentii kennuudhaaf wal jajjabeessaa deemuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma egaa namoonni asirratti chaanaala baratanii jirtanii fi tokkoffaan ulaagaa yuutuubiidhaa sirriitti akkasiin bartaniif egaa barsiisota keenyaa fi ijoollee waa'ee aappii kana barsiisan jala deemtanii like gochuun isinirratti dirqama jedhee yaada. Maaliif waan isinirratti dogoggorate illee akka isin gargaaraniif abdii guddaa qabu jedhee yaada. Akkasuma egaa namni beekumsaan wal duraa duubaan wal caala waan ta'eef isaanis egaa hamma tokko fooyya'ina isinirra qabu waan ta'eef maal gochuu qabnaa isaan kanas jabeeffachuu qabnaa isiniin jedha. Egaa jabaa keenya abbaatu jabeeffata waan ta'eef maal gochuu qabnaa nus warreen nu fuuldura jiran kana jabeeffachuu qabnaa jechuudha. Keessumaa ijoolleen amma lafaa kaa'aa jirtan jajjabaadhaa abdiin keessan jabaadhaa isiniin jedha. Yuutuuberiin tokko kan hin guddate kan jedhamu yoo yuutuuberiin lafaa kaa'aa jiru tokko baay'ate jechuudha. Yuutuuberii Oromoo tokko kan inni hin guddate jedhanii yoo yuutuuberiin Oromoo tokko lafaa kaa'aa jiru kan guddataa jiru yoo jiraatedha jechuudha. Maaliif yuutuuberiin Oromoo tokko lafaa kaa'aa jiru kan lafaa kaa'aa jiru hin jiru yoo ta'e yuutuuberiin Oromoo jira jennee abdii hin qabnu. Akkasuma afaan tokko hin guddate kan jedhamu yoo dhalataan dhalatee itti guddate afaanichi guddataa jira jedhama. Yoommoo dhalataan lafaa kaa'aa jiru afaanicha kan hin haasofne yoo ta'e maal ta'aara afaanichi du'aa jira jechuudha. Kanaaf yuugaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yuutuuberoota keenya amma jiran kana cimsinee qabachuu qabna. Waan dogoggora keenyaas gaafachuu qabna. Isaanis lafa dogoggora keenya nu sirreessuu qabu. Ijoollee baay'een laayikii sheer naa gochuu diddeettanii nama hin komatina. Abbaan barbaade sheer laayik yoo siif godhee isin immoo galatoonfachuu qabdu. Nama tokko jalqaba yoo galatoonfatte namichi dachaa waan barbaade siif gochuu danda'a. Kanaaf iyyuu namoota mana keessa dhufan galatoonfadhaa. Harka qalbiin qabadhaa. Afaan gaariin afaa gaarii caalaa akkuma jedhan afaan gaarii yoo qabaattan namoonni sheer isiniif hin goone illee sheer isiniif gochuu danda'u. Kanaaf egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya an Oroobdii Kush subscribe gochuu akka hin daganne. Itti dabalata egaa asirratti waan garaagaraa waan barbaaddanii isiniif gadhiisuuf deemaa jira. Yoo feetanis yaada keessa irraa ilaaleen chaanaala irratti wanta hojjetamuu barbaaddan wajjin hojjennaa. Chaanaalli kun chaanaala keessa waan ta'eef galatoomaan isiniin jedha. Waliif laayik haa goonuu, waliif sheera haa goonuu, jajjabaadhaa, walaa haa jajjabeessinuu. Warra nu fuulduraa keessatti immoo jajjabeessuu qabnaa, jajjabaadhaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo I love you isin jaalladhaa. Galatoomaan isiniin jedha. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti egaa galatoomaan isiniin jedha.